السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مهارك فون ورفتوتا في كبدم توتا رزان أورو أمانتيف كتان غندان وسولين كودين جرى جرتو سنين جدا ركولي نما كنا هدودا إسرت تيجتشودا سببوتا لكوبي الددا كسم موتيو شمرن كناس لكوبي كنان هدو كان ساتلا مني في حالة كنان يو فايدة من ديرافيس تهدو برتي فايدة بايه كان كابودا أكسم ديروني غايلة كيس جرتان كيستو جتشودا هذا منا كيسان جمعتشيزو فيسته وانتولي هدودا جتشودا غارو akkuma Oromoon jettee dugdan dhungatanii hundan dubbatan jedhani yaadaan isiniif gala jedhee yeroo hedduu nu dubbadha namoota hedduu dhiiras ta'ee dubartii dugdi isaanii dhukkubu akkasuma immoo iyyuu hojii ulfaataa yoo ulfuudhaan yeroo takka lafeen miliqee kan dhukkubuu fi sababoolee isaa akkasuma immoo rakkoolee isaalee kan namni kenna hin beekne jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo waan hedduu irraa kan dubbannudha. Mallattoo harkaa yookiin mallattoo qubaa subscribe irra jirtu sanillee subscribe gochuu akkasuma mallattoo quba ol gargaruu irrallee kaawun harka keessan like gochuun cuqaasa akkasuma mallattoo bilbilaa erga subscribe gootan mallattoo bilbilaa bifa kanaan yoo inni isinii dhufe tuquudhaan gara daalachaa yookiin gurraacha ol jettu irratti deeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hundi keessanuu yoo hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo ilaaluun ammuma like gochuun na wajjin turtii gaarii isinii jaa warri subscribe gochuun maatii koo taha warri subscribe gootan hundi keessan galatoomaa warri na jajjabeessaa artanillee tokkoffaa irratti jechuudha waan baay'eedha kan inni of keessaa qabu mataa kenna yeroo nu bowwaafatu yeroo nu dhukkubu yeroo nu cinquu fi yeroo tokko hirriba nu dhoorgee yeroo baay'ee hirribni ijumarraa nu badee dhiphinnaa fi akkasuma immoo yaada malee hin argine jira akkasuma yeroo tokko ceequun mormi kenna rakkoolee jechuudha adda addaatiin maal ka ta'e kan hin beekne akkasuma immoo namoonni tokko maaluma ta'e jedhee yoo walitti namni jechuudha fakkeenya bilbilaanis ol qunnamne qaamaanis ol bira jiraanne namoonni hedduu waan kan akka himatan hin argina irra caala jechuun shamarran keenya aarii baay'isuu akkasuma immoo cinqii waattu iyyi nama godha jechuudha keessattuu mana arabaa kana keessa tuyyuu beekaa yeroo keessattuu jechuun warri jaartii arabaa bira hojjetan dullatti jechuudha nama xiqqoo umriin achi deemu akkasuma immoo namni ijoollee bira hojjetan hedduu ijoolleen kan mataa nama nyaattuu fi mataa keenya kana oowwiftee iyyi nama godha jechuudha a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim baay'ee kun dhiphinna irraa kan kahee fi akkasuma immoo namoota tokko dhaabbannaa warri hojii baay'ee qabanillee jechuudha yoo sammuun isaanii boqote qaamni isaanii boqotu kaawwee jireenya biyya ormaa walumaa gala jireenya addunyaa tun akkana jechuudha saramii kan daddaa akkasuma immoo namoota uffata hedduu tokkosanii fi akkasuma nyaata osoo hojjetan oolanii fi hiqaa baay'ee dhiqantu jira jechuudha isaan kunis jilbi isaanii luqqeettuun isaanii qaamolee isaanii guutuun jechuudha hedduu bakka lafeetitti kan dhukkubuudha namoota tokko sababa dhaabbannaa irraa luuyin isaa daran baay'ee kan dhukkubuu fi akkasuma kan ofii jibbaatudha baay'ee kana qofaa miti jechuudha dhaabbannaa irraa shamarran keenya waan hedduu irratti sarbaa isaanii luka isaanii irratti dhiigni guuramee jechuudha baay'ee dhaabbachuu fi hojii humnaa ulfaa hojjechuu irraa namni mana arabaa ta'u waan hojii humnaa hojjetu namatti imsi'an namoonni tokko shamarran luuyin isaanii kun sarbaan isaanii akka waan dhiiga kana hidda keessa fidanii qaama isii kana keessa dirranii ka fakkaatu tuyyuu jira jechuudha kana shamarran hedduullee ni beekanii akkasuma immoo anillee hin beeka tarii ammoo namoonni dhiira abbaan manaa ishee haa ta'u namni firas haa ta'u namni tokko yoo argee jedhe namni hin beekne shamarran iyyuu maal taatee jechuun keessan waan iloolle kana hunda jechuudha waan kana caale of keessaa qabatu dhukkuba tiruu dhukkuba onnee akkasuma ammoo tuyyuu dhukkuba hedduu jechuudha sombaa coggaaraa madoolee adda addaa keessa kenna akkasuma immoo mar'imaanii gara laafinsaafis tahee jechuudha akka sagaaraan nutti hin goggogne dhukkuba kintaarooti waan hedduuf tajaajila kan nuuf qabu yookiin bu'aa kan nuuf qabu tokkoffaa irratti aanan burcuqqoo tokko dhiyeeffannaa inni lammaffaa shunfadha jechuudha. Shunfaa kana yeroo hedduu irraa dubbadhee jira yookiin shunfee jechuudha karaalee hedduunis irraa hojjadhee jira namni kenna hedduu hin galleef namoota tokko talbaan kan wal itti na jira wal dhufantu jira akkasuma ammoo tuyyuu ammallee yookaan simsimaa fi shunfaa talbaa wal itti harkaa fakkaataa jira yookiin kanaaf hundi isaanii garagaraa mataa addaa uf danda'e qabanii maqaa uf danda'e qabanii faayidaa uf danda'e illee qaban faayidaa shunfaan qabu saliiqni yookiin simsimni hin qabu faayidaa akkasuma talbaan qabu tarii shunfaan hundi isaanii faayidaa uf danda'e
talbaan lafee laaffisuu fi gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma ammoo tuyyuu shunfaan lafee keenya jabeessuuf gahee guddaa kan qabu ijaaruuf jechuudha. Kaalsiyeemii guddaa fi ayiranii hedduu kan of keessaa qabu jechuudha. Haalota adda addaatiin hundi isaanii hojiin isaanis tahee qoonni isaanii akkasuma ammoo tuyyuu oo'insi sadarkaa yookiin darajaa isaanii jechuudha hedduu kan wal caalanii fi garaagarummaa guddaa qabanii rakkoon jechuudha. Ani shunfaa fidee talbaa fidee simsima fidee hundaa hin hojjedha viidiyoo wantoota wal fakkaatee sin jala adda baasu rakkoon gaafa waan kanan adda baase hin laalan yookiin viidiyoo jala deemanii viidiyoo hin hordofanii haareessi gaafatan jechuudha. Namoonni hedduu waan akkanaa kana haaree keessan dhufanii talbaaf simsimni tokko ati talbaaf hadda asirratti talbaa fi simsimni shunfaan tokko miti jedhee an dubbadhe garuu ammoo namni kenna akkasitti addaan hin baafatan viidiyoo biraatiif dhuftee ammoo waan biraa keessa makuun sitti hin tolu jechuudha. Anillee yaadni harkaa badaa qaqqabadhee dhufe waa'ee fakkeenyaaf rifeensaa dhufe kama rifeensaa hojjedha. Akkasuma akkasin beektan viidiyoo daqiiqaa dheeraa hojjedhee ka'ee daqiiqaa xiqqishuu sana deebisa viidiyoo sa'a tokko daqiiqaa 8-9 deebisa jechuudha. Yoo kam guddate daqiiqaa viidiyoon keerra caalan daqiiqaa 9-8 waan akkanaati jechuudha. Hin beekaa yoo guddate daqiiqaa 10 marran dabarsu kana obsaan gattaa caqasaa waliif raabsaa sammalee jechuudha. Wal bira dhaabbachuu waliif himuun waan hedduu irraa fayyadamuu dandeettanii haala amma sitti argitan kanaan jechuudha. Akka amma isinii hime kanatti shunfaa fi aanan qofa walitti maankaa tokko shunfaa tumuun qabdan asirratti illee isinii himu yoo tumtanii jettan shunfaan humna guddaa waan qabuuf akkasuma immoo tuyyuu ho'a guddaa qaba nama sin obaasu akkasuma immoo nama nyaachisu jechuudha. Kanaaf jirama isaa aananitti kurree ganama garaa qullatti dhuunaa jechuudha. Akkasuma ammoo tuyyuu warroonni aanan argachuu hin dandeenye karaalee hedduun aanan hojjechuuf fedhii qaba. Inshallah ulaagaalee guuttataa jira. Fakkeenyaaf shumburaa kaleessa hojjedhee jira. Ataraa jechuu dhiifama na of kolcha. Aanan shumburallee hojjechuuf qophii godhuu yaalaa jira. Akkasuma aanan loozillee jechuudha. Karaalee namoonni aanan argachuu hin dandeenye ataraa fi akkasuma shumburaa ni hojjetama. Namoonni keenya obsaan hojjetuu hin beekani hin ifatan. daqiiqaa 8 keessatti miti anka geesse wanni isin beekuu qabdan daqiiqaa sa'a 2 sa'a tokko ka fudhate daqiiqaatti deebisna jechuudha gabaabsine. Kanaaf viidiyoo har'aa waa'ee shunfaa irraa namoonni mataan isin dhukkuban duudi isin dhukkubu akkasuma garaan isin gogu sombi keessan madaa'e tiruun keessan madaa'e akkasuma ammoo tuyyuu rakkoolee adda addaa dhukkuba kintaaroti gahee walumaa galatti marrimaan keessan keessallee rakkoon adda addaa jiru shunfaa ganama garaa qullatti maankaa tokko bishaan burcuqqoo tokkotti yoo barbaadan kuraa barbaadan aananii kura dhugaa isiniin jedha. Walitti dhaabni hagam dhugna ka jettanii fi 15 tokko ji'a tokko jechuudha. Yoo ji'a dhuidan akkam gootan beeytan obboleeyyan kiyya guyyaa tokko jidduu oolaa dhuidan yoo ji'a dhuguu barbaadan yoo guyyaa tokko jidduun oolu jettan ammoo guyyaa 15 ganama maraa walitti dhaabdanii dhuidanii achi booda dhuguu hin qabdan addaan kuttanii turtanii ji'a 6 booda itti deebitanii dhuudan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama hiriyoota keessaniif illee qooda ammas jechuudha. Warroonni subscribe ngoone subscribe gochuun gama maatii kootti dabalama. Warri subscribe gootan galatooma isin jaaladha. Mallattoo laayikii tuqxan malee hin bayina akkasuma koomantii yaada keessan babbareedaa naaf barreessaa hamilee naaf taha akkasuma immoo ani gammachuu yookiin mirqaanaan jedha. Waan hedduu qabannee isiniif dhufaa jira. Horaa bulaa galatooma turtii gaarii fayyaan laayik gochuu qubol gargaaru san tuquun nutti haa baru.